Akkam jirtu maatiiwwan Qubee Akkaadaamii galanni Waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti fayyisaadha. Qubee Akkaadaamii irraati bakka isin jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jecha viidiyoo kana irratti kan suuraan ilaallu herreega kutaa 11ffaa yuunitii 3ffaa maatiriksis kan jedhu keessaati jechuudha. Paartii 5ffaarra walitti geenya jira. Paartii 4 viidiyoowwan keenya darban irratti walitti ilaallee ture. Paartii 5ffaarratti immoo kan nuti walitti ilaallu maal jedha? Special types of matrices kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Matriksii gosa 4 ilaaluudhaatiif ni yaalla as keessatti. Tokko maala? Symmetric matrix, skew symmetric matrix dhaatiif inni kan biraan diagonal matrix and triangular matrix kan jedhu kana wal faana ilaalla jechuudha. Haga dhuma viidiyoo keenyaatti nu faana turaan isiniin jedha. Okay, symmetric matrix fi skew symmetric matrix kan jedhu kana jalqaba irratti ilaalla. Almost walitti dhiyaatudha wanti dhaatii fi waluma faana oofaa deemna jechuudha. Mee jalqaba irratti kaa otoo waa'ee isaa keessan seeneeti activity 3.13 kitaaba keessan irra kan jiru walitti haa hojjennu. Activity 3.13 maal jedha? Let A is equals to 1 2 3 2 4 jedhamee nu kennamedha. B'n immoo 0 2 negative 2 0 jedhee nu kenneera asitti jechuudha. Find A transpose nu jedhe A irratti jechuudha. A transpose gaafa barbaannu kolomanii kan ture rawuu taasisuudha. Rawuu kan ture immoo kolomanii taasisuudha jennee viidiyoo keenya paartii 4ffaa irratti walitti ilaallee ture. Kanaaf iyyuu asirratti A'n kun yoo kun nu kenname A transpose jechuun immoo z equals to baay'ee asirratti kitaabonni tokko A transpose T kana jechuudha capital letter fayyadamuu danda'u. Fakkeenyaaf akkasitti kaa'uu danda'a kitaabni tokko jechuudha. Garaagarummaan qaban A transpose dha kunis A transpose dha. Kanaaf iyyuu isa kan akka bitaa isiniin galleefidha. Kana asirratti isinii kaase. So iddoo kanatti egaa A transpose gaafa barbaannu rawuu kan ture maal goonanne kolomanii goona. Kolomanii kan ture immoo rawuu ta'a jechuudha. Kana jechuun kuni rawuu ture ammasitti maal ta'a jechuudha kolomanii ta'a jechuudha. 1 2 goona akka kanaati. Kana immoo ammas kunis kolomanii jijjiiramte jechuudha. 2 4 taati jechuudha bifa kanaati. Inni kan biraan B irratti immoo maal nuun jedhee iddoo kanatti B irrattis immoo B transpose barbaadi nuun jedhe. B transpose is equals to iddoo kanatti immoo maal goona? Kuni inni dalga jiru kun jechuudha kolomanii ta'a jechuudha. Ammas 0 2 akkasuma immoo negaativa 2 0 taati jechuudha bifa kanaati. Inni kan biraan immoo C irratti immoo maal nu gaafate? B plus B transpose nu gaafate. B plus B transpose is equals to B'n keenya meeqadha? Kanadha asitti kan nu kenname 0 2 negative 2 0 dha jechuudha. Iddoo kanatti plus B transpose keenya immoo 0 negative 2 akkasuma immoo 2 0 dha jechuudha. Kan asitti nu kenname qixxeetaa kana gaafa walitti daanu 0 plus 0 0 dha. Corresponding term walitti daanu waan ta'eef 2 plus negative 2 immoo meeqa ta'a? 0 ta'a. Akkasuma immoo negative 2 plus 2 0 ta'a. Akkasuma immoo 0 plus 0 0 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Amma gaas irratti wanti isin akkasiin qabattan barbaadu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf ilaala. Kuni A dha. A transpose keenyas immoo ilaala iddoo kanatti. A'n keenya 1 2 dha. 1 2 2 4 2 4. Asirratti A'n keenya A is equals to maal ta'eera? A transpose ta'eera asirratti. Inni kan biraan immoo asittis ilaala iddoo kanatti. Iddoo kanatti kan nu kenname B'n kuni 0 2 negative 2 0 tu nu kenname. B transpose keenyas immoo ilaala iddoo kanatti kan nuti arganne 0 negative 2 2 0 dha. Iddoo kanatti immoo B'n keenya inni kuni yookaan B transpose keenya inni kuni maalitiin baay'ate? Negaativaatiin hin baay'anne. Fakkeenyaaf B kana toon negaativaatiin baay'ise. Negative B is equals to maal ta'a? B kana negaativaatiin hin baay'isan ture. Negative 1 times 0 gaafa goon 0 dhumadha. 2 times negative 1 negative 2 taati. Negative 1 times negative 2 positive 2 taati. 0 immoo negative 0 dhuma ta'a jechuudha. Amma iddoo kanatti ilaala. B'n keenya jechuudha. B kana otoo negaativaatiin baay'ise jechuudha. Eenyu faana wal qixa ta'e amma B transpose faana wal qixa ta'e jechuudha. Kana jechuun B transpose equals to 0 negative 2 2 0 0 negative 2 2 0. Kun egaa B transpose keenya is equals to negative B ta'e jechuudha. Inni kun immoo asirratti. Isaan kana lamaan qabadha. Akkasuma immoo iddoo kanatti B dhaa fi B transpose gaafa walitti daanu maal arganne iddoo kanatti 0 0 0 maatriksiidha kan nuti arganne. Isa kanas akkasitti qabadhaati jechuudha. Jalqaba irratti egaa yoo akka kanaatti A'n keenyaa fi A transpose isaa yoo wal qixxaate maatriksii special type of matrix keessaati maal akka inni jedhamu walitti ilaalla jechuudha. Akkasuma immoo yoo B transpose keenya negative B faana yoo wal qixxaate immoo maal akka ittiin jennu ni walitti ni ilaalla jechuudha as keessatti. So definition 3.10 irratti maal jedha? Let A is equals to Aij n by n matrix yoo ta'e that means square matrix yoo ta'e jechuudha karaa biraatiin. B square matrix of order n
gaafa square matrix ta'u orderii isaa gaafa barreessinu inni dhuma kanuma tokkosuma tokko qofaa barreessina. Sababiin isaa maalidha? Square matrix taanaanii lakkoofsichuma deebi'ee walitti baay'ata waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf orderii gaafa maatriksii biraatiif gaafa barreessinu m by n jechaa turre. Of order m by n garuu square matrixii gaafa ta'u maal jenna jechuudha? Order n qofa yoo jenne ga'aadha jechuudha. Sababiin isaa maalidha? M by n kanarratti gatiin m ta'e gatiin n dha waan ta'eef. Then A is said to be a symmetric matrix kan tu jennu gaamma n kuni symmetric matrix dha kan inni jedhamu if A is equals to A transpose yoo ta'edha nuun jedhe. Amma gaddoo kanatti ilaala. Activity 3.13 irratti kan laalle jechuudha. A transposing keenyaa fi N keenya maal ta'aniiru wal qixxaatan. So this one is what? Symmetric matrix dha jennaan jechuudha. Symmetric. Iddoo kanatti by the way barsaan tokko tokko symmetric jedhee dubbisuu danda'a, tokko tokko symmetric jedhee dubbisuu danda'a. Suni British standard dhaa fi American standard ingiliffoota jedhaman irratti yoo isa kanadha malee symmetric ta'e symmetric rakkina hin qabaatu jechuudha. Inni kan biraani that is A is a symmetric matrix if Aij is equals to Aj yoo ta'edha jechuudha karaa biraatti. Kana jechuun Aij irra kan ture is equals to Aj irra wajjinitti wal qixxaata yoo ta'e for I is 1 is less than or equals to I and J is less than or equals to N yoo ta'e jechuudha lamaan isaanii. Gatiin I tokkoof gatiin I ta'e J'n tokkoolidha akkasuma immoo N dha gadi yoo ta'an jechuudha. Kana jechuun iddoo kanatti kana jechuuni iddoo kanatti jecha ishee kanaatiin gaafa ibsu if Aij is equals to Aj gaafa jedhu jechuudha. Fakkeenyaatiif maatriksiin tokko iddoo kanatti A12 yoo ta'e A11 yoo ta'e iddoon kun kun immoo A12 iddoon kun immoo A21 iddoon kun immoo A22 yoo ta'e jechuudha asirratti iddoo kanatti Aij keenya qixxeetaa Aj dha jechuunsa iddoo kanatti ilaala Aij gaafa fakkeenyaatiif kanaa fudhadhu iddoo kanatti A21 kan jedhu kan qixxeetaa maal nun jedhe Ji nun jedhe bakka J kanaa fi bakka I maal wal jira dabarseera kana jechuun is equals to A12 yoo ta'edha jechuudha. Kana jechuun inni kunii fi inni kun yoo wal qixxaate jechuudha. J fi I wal jira dabarsine yoo wal qixxaate then it is symmetric matrix dha jechuudha. For all values of I and J I fi J hundaatiif iyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti A11 kun bakka I fi J wal jira darbe A11 is equals to A11 mawataa wanti lafti seemidha yeroo kamiyyuu taana jechuudha. Garuu 3/3 4/4 5/5 gaafa ta'aa deemu wanti ta'aa deema jechuudha. Inni kan biraani SQ matrix kan tu jennu immoo jechuudha. Matrix N kun SQ matrix dha. SQ symmetric matrix kan tu jennu immoo jechuudha. SQ symmetric matrix kan tu jennu immoo if A is equals to negative A times negative of A transpose yoo ta'e immoo jechuudha. SQ symmetric matrix kan tu jennu immoo A is equals to negative A times negative A symmetric negative A transpose yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun immoo B irratti ilaalaa iddoo kanatti. Iddoo kanatti maal jennee ture B transpose is equals to negative B yoo ta'e hin jedhamti. Karaa lachuutoon negaativa tokkootiif hiree kana B is equals to negative B transpose yoo ta'e jechuudha salphaanumatti. Then it is said to be what? It is symmetric, skew symmetric matrix jennaani jechuudha. Skew symmetric matrix jennaani jechuudha. Akkasuma immoo that is A is a skew symmetric matrix if A and A plus A transpose is equals to the 0 matrix yoo ta'e jechuudha. Equivalently A is skew symmetric matrix if Aij is equals to negative of Ji yoo ta'e for all values of I and J irratti jechuudha. Akkuma iddoo kanatti isinitti agarsiise kana egaa Aij kun jechuudha iddoo kanatti yoo akkas ta'e akkasuma immoo isa kana ta'uudhaatiif immoo A21 kun is equals to negative A12 dha yoo ta'edha jechuudha. Kan nuti skew symmetric matrix jennu jechuudha. Amma iddoo kanatti ilaala skew symmetric matrix yoo ta'e A dhaa fi A transpose isaa walitti daame maaltoo qabaneera 0 matrix kennuu qaboonneera. Iddoo kanatti egaa activity kana irratti akka ilaalle symmetry iddoo kanatti B'n kun maal irratti skew symmetric matrix dhaan sababiin isaa maaliifidha? B is equals to negative B transpose ta'eera. Akkasuma immoo gaafa walitti daanu maal arganneera? 0 matrix arganneera jechuudha. If the summation of two matrices is equals to 0 yoo ta'an jechuudha. And that is transpose of each other yoo ta'an. Tokko transpose isa tokko yoo ta'e jechuudha. That is negative multiple negative aatiin baay'ate yoo akkas ta'e then it is skew symmetric matrix jedhannaan jechuudha. Garuu baay'ee iddoo kanatti callisneedhuma matrix A dhaatii fi matrix C'n wayii walitti da'ame qixxeetaa 0 matrix yoo kenne jechuudha. Iddoo kanatti it is skew symmetric matrix dha jechuu keenya miti iddoo kanatti jechuudha.
Iddoo kanatti isa kana akkasiin gargar baastan barbaada. Maatriksiin lama walitti daamee 0 ta'uu danda'a. Then that two matrices are skew symmetric matrixidha jechuun hin danda'amu. Asirratti ta'uu danda'a garuu immoo dirqama ta'uu hin qabu jechuudha achirratti wanti ni galuu qabu. So garuu maatriksiin lama maatriksiin tokko tiraanispoonsii isaatti ida'amee walitti gaafa ida'aman 0 kennu taanaan then it is said to be what skew symmetric matrix jennaan jechuudha. Skew symmetric matrix jennaan jechuudha. So iddoo kanatti egaa definition isaa bifa kanaatiin yoo ilaaltanii inni kan biraan iddoo kanatti maal note that if matrix A is equals to Aij n by n is skew symmetric matrix, then Aii is equals to 0, for I is equals to 2 up to n irratti ka'ee jechuudha. Asirratti maatriksiin tokko yookaan maatriks A ni jechuudha is equals to skew symmetric yoo ta'e, symmetric ta'uu hin taane skew symmetric yoo ta'e, then diagonal elementiin isaa yookaan immoo Ii irra yookaan immoo Aii irra kan jiru jechuudha. Hundi isaanii maal ta'uu qabudha? 0dha jedha. Fakkeenyaatiif kana iddoo kanatti ilaala Aii irra jechuudha. Kana jechuun gatiin J fi gatiin I yeroo wal qixxaatu jechuudha. Fakkeenyaaf terminni kun maal? A11dha. Isheen kun meeqadha? A22dha. Lamaan isaanii qixxeetaa maal ta'an? 0 ta'aniiru. Kanaaf iyyuu yeroo I fi J wal qixxaatu qixxeetaa 0 ta'a taanaani then it is skew symmetric yoo ta'e dirqama akkas ta'uun irra jiraata jechuudha. Diagonal elementiin isaa 0 miti taanaan jechuudha. Diagonal element jechuun viidiyoo keenya darbee irratti ilaaleera waan ta'eef harka bitaa toopii irraati gara bottom of the hand right jechuudha. Yookaan immoo bifa kanaatiin gaafa deemnu akka kanatti koornerii bitaa irraati koornerii mirgaa kan naqee tuqu jechuudha. That is diagonal element jedhan. Diagonal elementoonni sun egaa maal ta'uu qabu? 0 ta'uu qabu. Maal ta'uudhaatiif? Skew symmetric ta'uudhaatiif jechuudha. Skew symmetric ta'uudhaatiif. Kan iddoo kanatti nu ibsu isa kanadha jechuudha. By the way garuu iddoo kanatti inni qofti 0 ta'eedhaatiif immoo skew symmetricdha jechuu hin dandeenyu. Asitti garuu maal jedha? Skew symmetric yoo ta'e diagonal elementiin isaa maalidha? 0dha yookaan immoo Aii is equals to 0. Karaa biraatiin kana akkas jechuu dandeenya. Aij is equals to 0 for what? For I is equals to J. I fi J yeroo wal qixxaatan Ij qixxeetaa maal ta'a? 0 ta'a jechuudha karaa biraatiin. Meeqa iddoo kanatti example-dhaatiin ilaalu. Moora akkasii galutti jechuudha. Example 1 irratti maal jedha? Identify the following matrices are symmetric or skew symmetric or neither jedha. Symmetricdha yookaan immoo skew symmetricdha yookaan immoo neither akka inni ta'e akka nuti agarsiisnu barbaade jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? Jalqaba irratti IN jedha. IN gaatiin akkasitti gaafa nu kennamu that is identity matrix akka inni ta'e viidiyoo keenya darbe irratti walitti ilaalletu yookaan immoo barsiisaan kilaasii keessatti sin barsiiseera ta'uu danda'a jechuudha. So IN gaafa jennu it is n by n matrix ta'e n by n matrix that is square matrixidha jechuudha karaa biraati. Square matrix ta'e any size ta'uu danda'a. Fakkeenyaatiif 3 by 3 matrix yoo fudhadhoon identity matrix jechuudha. Kana jechuun egaa amma diagonal element isaa yookaan immoo warri Aij is equals to 1 ta'anii akkasuma immoo I is equals to J gaafa ta'u jechuudha. Isa irraatiin kanaaf warri kaan hundi isaanii maal 0dha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti A11 keenya tokkodha. A12 keenya 0dha. Akkasuma immoo A13 keenya 0dha jechuudha. Inni kan biraan A21 keenya 0dha. A22 irratti gama tokko ta'a jechuudha. A23 immoo 0 ta'a jechuudha. Asitti kun 0dha, asitti kun 0dha, asitti immoo tokko ta'a. This is identity matrix 3 by 3 matrixidha jechuudha. Iddoo kanatti n by n kan jedhu kan akka kanaatti. So kana gaas irratti jalqaba irratti maal goona? It is transpose isaa barbaadna iddoo kanatti jechuudha. Identity matrix transpose. Identity matrix transpose gaafa goonu inni kun raawutaa jennu kolomanii ta'a miti 1 0 0 ammas immoo kanas immoo kolomanii goona jechuudha 0 1 0 kanas immoo dhufne kolomanii goona jechuudha 0 0 1 kana ta'e jechuudha I transposing keenya 3 by 3 matrix keessatti asirratti gaafa ilaala I is equals to maal ta'eera I transpose ta'eera if I is equals to I transpose yoo ta'e then it is what symmetric matrix dha kan jedhu immoo properties isaa kan definition isaa keessatti walitti ilaalle ture jechuudha iddoo kanatti A is a symmetric matrix if A is equals to what? A transpose yoo ta'e. Kanaaf iyyuu asirratti identity matrix inni kuni transpose of that identity matrix faana maal ta'e equality. Kanaaf iyyuu it is symmetric matrix dha jechuudha iddoo kanatti kun. Symmetric matrix. Symmetric dha jechuudha inni kun. Inni kan biraan immoo matrix A irra kan jiru kan immoo alaallu. Matrix A. Matrix A kuni nuu kennameera amma nuti A transpose isaa barbaannu. A transpose isaa erga barbaanne booda
maal asirratti egaa A tiraanspoonsii gaafa barbaannu kuni maal ta'a? Kolomanii ta'a jechuudha inni kun. Inni irra ture kun jechuudha asitti. So 1 2 3 taati jechuudha. Kunis kolomaniitti deebisna jechuudha. 2 5 4 ta'a jechuudha. Kunis 3 4 9 bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda gaamma asirratti eenyutiin wal qixxeessina jechuudha. Amma A fi A tiraanspoonsii akka isaan wal qixa ta'an laallaa jechuudha asirratti. A fi A tiraanspoonsii akka isaan wal qixa ta'an laallaa jechuudha asirratti. Kanaaf iyyuu egaa equality of matrix fayyadamnee A tiraanspoonsii fi A wal qixa ta'uusaa corresponding elementii cross check goona jechuudha asitti. Kanaaf iyyuu A11 hin keenya tokkodha asittis tokkodha. A12 keenya asitti tuudha asittis meeqadha tuudha. Iddoo kanatti immoo A13 keenya meeqadha siriidha asittis siriidha. Inni kan biraan A21 hin keenya asitti tuudha asittis tuudha. Asitti 5dha asitti 5dha kun asitti 4 4 3 3 4 4 9 9. Kanaaf iyyuu A is equals to maal ta'edha? A tiraanspoonsii keenya faana maal ta'edha? Wal qixxaateedha. So a matrix A is what? Symmetric matrixidha jechuudha. Ammas inni kunis symmetric matrixidha jechuudha. Why? Because A is equals to A transpose ta'edha waan ta'eedhaaf jechuudha. Inni kan biraan matrix B immoo walitti ilaallu. Matrix B sigaa amma symmetric hidhamu skew symmetric hidhamu jennee gargar baasuudhaatiif inni jalqaba maal barbaadda? Transpose isaa barbaadda. Kanaaf iyyuu B transpose barbaadna jechuudha. B transpose is equals to kun egaa gaafa transpose isaa goonu asitti irra kan ture kun kolomanii ta'a jechuudha. That is 0 negative 2 3 taati jechuudha. Inni kunis immoo kolomanii ta'a jechuudha. Kun asitti 0dha. Inni kunis immoo asitti 2 0 negative 4 ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti negative 3 4 0 taati jechuudha iddoo kanatti. Amma iddoo kanatti ilaala otoo walitti madaallee gaama B tiraanspoonsiidhaatii fi akkasuma immoo B otoo walitti madaallee jechuudha. Iddoo kanatti kun asitti A11 no B11 isaa meeqadha 0dha asitti 0dha. Iddoo kanatti immoo ilaala iddoo kanatti immoo B12 isaa meeqadha asitti negaatifatu asitti immoo meeqadha poozitiiva 2 asitti B13 keenya 3dha asitti immoo meeqadha negaativa 3dha. Kanaaf iyyuu asitti maal ta'aa jira jechuudha negaatifaatiin baay'achaa jira jechuudha negaatifaatiin baay'achaa jira. Kanaaf iyyuu ilaala amma otoo B kana negaatifaatiin toon baay'ise jechuudha. Kun 0dha 0 0dhuma 0 wal qixxaata. Kana negaatifaatiin erga baay'isnee booda maal ta'a? Poozitiiva 2 ta'a. Qixxeetaa 2 faana wal qixxaata. Kana negaatifaatiin baay'isnu negaativa 3 asittis negaativa 3. Kana negaativa 2tiin baay'isnu asittis negaativa 2. Kana 0dhaatiin baay'isnu asittis 0dha. Kana negaativa tokkootiin gaafa baay'isnu poozitiiva 4 ta'a asittis 4. Kun 3 ta'a kun 4 kun immoo wal qixxaate jechuudha. Kanaaf iyyuu B negative B is equals to what? B no negative B transpose is equals to maal ta'e jechuudha. Karaa biraatiin matrix B ta'e jechuudha. Ijaa kanaatiif guyyaa iddoo kanatti kun maal ta'a jechuudha? Skew symmetric matrix ta'a jechuudha. Skew symmetric matrix ta'a jechuudha. Symmetric matrix ta'a jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan immoo inni kan biraan asirratti wanta isinitti immoo iddoo kanatti ilaala. Skew symmetric matrix taanaanii jenneera. Diagonal elementiinsa isaa yookaan immoo warri AI jeenii yeroo I fi J yeroo wal qixxaatan maal ta'uu neera 0 ta'uun dirqamadhaan neera. Kun asirratti ilaala. Diagonal matrix diagonal element jechuu ni dandeenya isaaniitiin jechuudha. Ilaalaa kun asirratti 0dha hundi isaanii jechuudha. So it is skew symmetric matrix karaa kanaan illee mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Garuu kun qofti 0 ta'eedhaatiif skew symmetric matrixidhaan jennu siniif agaloota. Kanaaf iyyuu inni kun immoo skew symmetric matrixidha jechuudha. Mee amma immoo C irra kan jiru kana immoo walitti ilaallu. C irra kan jiru asitti matrixiin keenya nuu kennameera. Kan nuti barbaannu maadha amma C transpose barbaanna jechuudha. C transpose is equals to jenneeti asitti irra kan ture kolomanii ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu 1 0 3 ta'a jechuudha. Inni jalqaba isaanii immoo 5 0 7 ta'a jechuudha. Negative 3 2 4 ta'a jechuudha. C transponsing asirratti gaamma jalqaba irratti maal gochuudha? C transponsii daatii fi akkasuma immoo C walitiin dorgomsiifna jechuudha. Yookaan immoo wal madaalchifna jechuudha. Asirratti gaalaala C1 1 2 fudhanne tokkodha. Asittis immoo tokkodha. Asitti immoo C1 2 fudhanne 0dha. Asitti immoo maalidha? 5dha. Kanaaf iyyuu inni kuni yookaan wal qixa miti yookaan immoo inni tokko negaativa isa tokko miti. Kanaaf iyyuu C'n kun jechuudha it is different from C transpose dha. Akkasuma immoo C is different from what? C transpose faana wal qixa miti jechuudha. Ijaa kana ta'e egaa asirratti matrix C'n kun jechuudha it is neither symmetric matrix or nor what? Nor skew symmetric matrix dha jechuudha. Iddoo kanatti kanaaf iyyuu neither kan jedhumu isa kanaatiif ni ta'a jechuudha. Neither. Inni kun egaa kana fakkaata jechuudha. Akkasuma immoo egaa akka sirriitti isinii galuudhaatiif immoo kitaaba keessan irraatis immoo ilaaluu dandeessu. Example kitaaba keessan irraati jiru waan an fudhadheedhaaf jechuudha. Inni kan biraan akka nootiitti kanan isinii kaa'e iddoo kana kitaaba keessan irra hin jiru normaali.
if A is if A square matrix any square matrix yoo ta'e then A plus A transpose symmetric matrix dha. Asirratti A fi A transpose walitti daane jechuudha. Ati symmetric matrix dha. Iddoo kanatti A'n kuni matrix symmetric haa ta'uuti, symmetric miti haa ta'uuti, skew symmetric waan barbaade haa ta'u, whatever. Garuu iddoo kanatti A fi A transpose walitti daane jechuudha. It is what? It is symmetric matrix dha jechuudha. Sababiin isaa maal jennee ture kana dura if B is equals to B transpose yoo ta'e then it is what jenneera symmetric matrix dha jennee ture. Symmetric matrix dha kan jedhu walitti ilaalle ture. So iddoo kanatti gaamma isa kana mee A plus A transpose kuni qixxeetaa eenyu faana wal qixxaachuu qaba jechuudha. Amma symmetric ta'uudhaatii fi A plus A transpose the whole transpose faana wal qixxaachuu qaba jechuudha. Kana dura immoo maal ilaalle ture A plus B the whole transpose jechuun maal jechuudha neera A transpose plus B transpose dha kan jedhu paartii keenya arfaffaa irratti walitti ilaalle ture. Inni kan biraan A transpose the whole transpose hoo jenne immoo qixxeetaa maal taaneera A ta'a jenneeti walitti ilaalle ture. So iddoo kanatti egaa A plus A transpose jechuun A plus A transpose akkuma jirtu jira. Is equals to inni kun egaa asitti maal ta'a jechuudha A transpose plus A transpose of transpose ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti A plus A transpose is equals to A transpose plus A transpose of transpose jechuun asitti maal jenneera? It is A kennaanneera. Iddoo kanatti egaa maatriksiin immoo maal jenna? It is commutative property qabaanneera. Kanaaf iyyuu A plus A transpose yeroo goonu is equals to A transpose iddoo kanatti bakka wal jala dabarsuu dandeenya jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti A plus A transpose faana wal qixaadha jechuudha. So the sum of the matrix and its transpose gives us what? It is symmetric matrix nu kenna jechuudha. Inni kan biraan immoo A minus A transpose yoo geene immoo it is skew symmetric matrix nu kenna jechuudha. Kanas immoo bifuma kanaatiin maal gochuu dandeessu jechuudha? Proof gochuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun A minus A transpose qixxeetaa maal hojii wal qixxaachuu qaba? Minus of A minus A the whole transpose faana wal qixxaachuu qaba jechuudha. Kun lamaan bifa kanaatiin gaafa proof gootan wal qixa dhufaa jechuudha. Kanaaf iyyuu A minus A transpose is what? Skew symmetric matrix ta'a jechuudha. Kana fakkaata. Inni kan biraan example lammaffaa immoo walitti ilaallu iddoo kanatti. Iddoo kanatti kana consider a matrix, the matrix A is equals to bifa kanaatiin nu kennameera. Then find B nuun jedha iddoo kanatti. B immoo maal jedhama? A plus A transpose nuun jedha iddoo kanatti. Akkasuma immoo B irratti immoo C is equals to A minus A transpose times 1 over 2 qaba jechuudha. Inni kan biraan C irratti immoo B plus C barbaadi nuun jedhe. Asirratti isa kana jalqaba akka yaadatti qabadhaati. Sana booda immoo property irratti baasna jechuudha. Iddoo kanatti matrix B gaafa barbaannu A irratti jechuudha. Is equals to maal nuun jedhe? It is 1 over 2 into A plus A transpose nuun jedhe. Jalqaba irratti A keenya barreessinu iddoo kanatti kun akka kanaatti haa ta'uuti. A'n keenya iddoo kanatti it is 1, 2, 3, negative 4, 3, 8, iddoo kanatti immoo 6, negative 10, 5 dha jechuudha iddoo kanatti. Sana booda plus jenneeti A transpose barbaanna jechuudha iddoo kanatti. A transpose jechuun egaa kan iddoo kanatti nuu kenname kana ra'uu kan ture kolomanii gochuudha jechuudha. 1, 2, 3, negative 4, 3, 8 ta'a jechuudha. Inni kan biraan 6, negative 10, 5 ta'a jechuudha. Sana booda kun alarraatiin hammasuu qaba jechuudha. Maaliif tokko lamaffaan kun hundaatti dhaabate sana booda 1 over 2 into kana gaafa walitti daanu 1 plus 1 ini meeqa ta'a? That is 2, 2 plus negative 4 ini immoo meeqa ta'a? That is negative 2. Akkasuma immoo 3 plus 6 ini immoo 9, negative 4 plus 2 that is positive 2. No, iddoo kanatti kun negative 2, negative 4 plus 2 dha waan ta'eef inni kan biraan 3 plus 3 that is 6, inni kan biraan 8 plus negative 10 that is negative 2, 6 plus 3 that is 9, akkasuma immoo negative 10 plus 18 immoo iddoo kanatti negative 10 plus 8 that is negative 2, 5 plus 5 immoo qixxeetaa 10 dha jechuudha iddoo kanatti. Sana booda kana gaafa lamatti hirru meeqa ta'a? Tokko lamaffaadhaan baay'isu jechuudha. Lamaatiif hirre jechuudha miti. Sana booda maal ta'a? Inni jalqabaa tokko lamaffaa baay'isu 2 that is 1, tokko lamaffaa baay'isu negative 2 that is negative 1, tokko lamaffaa baay'isu 9, 9 over 2 taati. Negative 2 times 1 over 2 that is negative 1, 6 divided by 2 that is 3, negative 2 divided by 2 that is negative 1, 9 divided by 3 9 over
2. Inni kan biraan 2 divided by negative 2, no, positive 2, that is negative 1. 10 divided by 2, that is 5. Kana ta'a jechuudha gamma valuun matrix B keenya jechuudha. Inni kan biraan immoo B irratti immoo maal nu gaafati matrix C nuun jedhe. Matrix C immoo maal nuun jedhe? It is 1/2 into maal nuun jedhe? A minus A transpose nuun jedhe. A ni asitti kanumadha jechuudha. That is 1 negative 4 6. Inni kan biraan immoo 2 3 negative 10. Inni kan biraan 3 8 5. Asitti immoo gaafa minus goonu immoo jechuudha. Minus goone A transpose jechuun immoo kana dhaanneera. That is 1 negative 4 6 2 3 negative 10 3 8 positive 5 dha jechuudha. Sana booda kana lamaanii gaafa walirraati hir'isnu 1/2 iddoo kana jira. Gaafa walirraati hir'isnu meeqa arganna? 1 minus 1 jechuun 0 taati. Akkasuma immoo 2 minus of minus 4 jechuun meeqa ta'a? Positive 6 ta'a jechuudha. Maaliif minus kun asitti kanatti baata ida'uu ta'a jechuudha. Inni kan biraan 3 minus 6 that is 3 negative 3. Asitti immoo negative 4 minus of 2 that is negative 6. Inni kan biraan immoo 3 minus 3 that is 0. 8 minus of minus 10 jechuun immoo negative 18. Positive 18. Positive 18. Sababiin isaa maalidha? 80 dha. Iddoon kun minus of minus 10 gaafa jedhu plus ta'a wantidha. Inni kan biraan 6 minus 3 that is 3 taati. Inni kan biraan negative 10 minus 80 gaafa goonu immoo negative 18 ta'a jechuudha. Inni kan biraan 5 minus 5 0 dha jechuudha iddoo kanatti. Sana booda tokko lammaffaatiin immoo gaafa baay'isnu gaasitti tokko lammaffaatiin gaafa baay'isnu maal ta'a? Tokko lammaffaatiin gaafa baay'isnu iddoo kanatti maal taati? 0 divided by 2 that is 0. Akkasuma immoo negative 6 kana gaafa lamaatiif hirru that is negative 3. Akkasuma immoo isheen kun 3/2 taati. Akkasuma immoo iddoo kanatti kun positive 3 taati. Kun immoo 0 dha. Kana immoo gaafa lamaatiif hirru that is negative 9. Akkasuma immoo kana gaafa 3 lamaatiif gaafa hirru negative 3/2. Kana lamaatiif gaafa hirru positive 9. Kun immoo 0 taati jechuudha. Amma gaa kun immoo matrix C keenyadha jechuudha. Amma iddoo kanatti ilaalaa toshaadhuma. Inni kan biraan immoo amma matrix C irratti immoo maal nu gaafatee C irratti maal nu jedhe iddoo kanatti B plus C barbaadi nu jedhe. Then find C plus B. Asirratti B plus C nu gaafate jechuudha. Amma gaa matrix B keenya iddoo kanatti siniifaa barreessuuti. Matrix B jechuun isa kanadha. Matrix C immoo isa kana jechuudha. Magaddoo kanatti 1 negative 1 9/2 akkasuma immoo negative 1 positive 3 negative 1 9/2 negative 1 positive 5 plus ammoo matrix C barbaanna jechuudha. Matrix C immoo gaafa barbaannu 0 3 negative 3/2 akkasuma immoo negative 3 0 9. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti 3/2 negative 9 akkasuma immoo 0 qabna jechuudha iddoo kanatti. So kana lamaan gaafa walitti daanu asitti siniifaa barreessu. Almost fuulduratti hin barreeffamtu as jiraan ture garuu bootaa waan hin geenyeef fuulduratti siniifaa barreessu. 1 plus 0 that is 1. Negative 1 plus 3 that is positive 2. Akkasuma immoo asitti 9/2 plus negative 3/2 gaafa goonu meeqa ta'a? 6/2 taati miti. Kana jechuun immoo positive 3 ta'a jechuudha. Negative 1 plus negative 3 that is negative 4. Akkasuma immoo iddoo kanatti 3 plus 0 that is 3. Iddoo kanatti immoo 9 plus negative 1 that is 8. Kunis immoo iddoo kanatti gaafa walitti daanu 9/2 plus 3/2 gaafa goonu 12/2 ta'a that is 6 jechuudha. Inni kan biraan negative 1 plus negative 9 iddoo kanatti negative 10 ta'a. Inni kan biraan 5 plus 0 that is 5 ta'a jechuudha. Amma gaa ilaala iddoo kanatti maatriksiin asitti nuti arganne kuni maatriks A faana waliin fakkaatu maatriks A isa jalqaba qabnu ture jechuudha. Maatriks A jechuun baay'ee iddoo kanatti kana jechuudha. Maaliif iddoo kanatti isa koppii goonee finne waan ta'eef. Maatriks A jechuun is equals to 1 2 3 1 2 3 negative 4 3 8 6 negative 10 C 5 kan jedhu kana jechuudha. So iddoo kanatti gaafa ilaala maatriksichi kan nuti arganne maatriks A mataa isaa nuu ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa isarra dhaabanne property tokko yookaan immoo amala tokko gargarsiniif baasu. Note that iddoo kanatti every square matrix A can be decomposed uniquely as a sum of two matrices B and C.
Maatriks A'n tokko jechuudha. Square maatriksiin maatriks A jedhamu kamiyyuu jechuudha. Square maatriksii haa ta'u malee maatriksii kamiyyuu haa ta'u. Then it can be decomposed uniquely as the sum of two matrices B and C. Akkamitti iddoo kamitti gargar caccabuu danda'edha. Maatriksiin kun jechuudha. Unique maatriksii kan ta'e ida'amina yookaan immoo ida'ama maatriksii lama ta'uu ni danda'a jechuudha. Isaanis immoo maatriks B fi C dha. Where maatriks B ni it is symmetric maatriksii dha. Maatriks C immoo to'atitti ni maadha skew symmetric maatriksii dha jedha. Skew symmetric maatriksii dha jechuudha. Iddoo kanatti egaa sila maal jennee ture maatriksiin iddoo kanatti by the way iddoo kanatti kuni A plus A transpose miti iddoo kanatti 1/2 dha isa baay'isnee kana dhiisaate jechuudha. Ammaa fi sana booda A plus A transposing kun must be what? It must be symmetric matrix nu kennu qaba jechuudha. Iddoo kanatti too dhufne A plus A transpose kana too barbaanne jechuudha. It is symmetric matrix dha. Symmetric matrix. Sababiin isaa maalifidha? Kun lamaan laalaa iddoo kanatti kala isiniif jijjiiru. Kun lamaan wal qixxaateedha iddoo kanatti. Ya, iddoo kanatti isheen kun lamaan wal qixxaateetti. Inni kan biraan inni kun akka kanaatti wal qixxaateera. Inni kan biraan immoo isheen kun lama wal qixxaateetti. Akka kanaatti wal qixxaateera taanaan then it is symmetric matrix dha jechuudha karaa biraati. Akkasuma immoo iddoo kanatti kana dura maal walitti ilaallee ture isa kana irratti jechuudha. A minus A transpose yeroo kamiyyuu maal it is symmetric skew symmetric matrix dha jechuudha. Tokko lama fudhate yoo baay'ee inni rakkina hin qabu. Ilaala iddoo kanatti B irratti gaafa hojjennu jechuudha. Iddoo kamitti yaaddoo kanatti. Isaan kun lamaanii oppositii waliiti ilaala. Akkasuma immoo isaan kun lamaanis immoo oppositii waliiti ilaala. Akkasuma immoo isaan kun lamaanis immoo oppositii waliiti. Warra gidduu dhiisaa jechuudha. Maaliif kana dura maal jennee ture? AIJ ni AIJ is equals to AJI yoo ta'e then it is skew symmetric matrix jennee ture. Akkasuma immoo yoo if AIJ is equals to negative AJI yoo ta'e immoo skew symmetric matrix dha kan jedhu walitti ilaallee ture jechuudha. Kanaaf iyyuu gamma maatriksii kenname kamiyyuu jechuudha. Akka ida'ama skew symmetric matrix dhaa fi akka symmetric matrix isaatti barreessuu ni dandeenya jechuudha. Garuu immoo akkamitti barreessina iddoo kanatti if it is 1/2 dhaatiin yoo walitti baay'atedha jechuudha. A matrix B is equals to 1/2 into A plus A transpose and C is equals to 1/2 A minus A transpose dhaatiin erga baay'isnee booda then matrix A is equals to maal ta'a jechuudha? Matrix B plus matrix C ta'a jechuudha. Isa kana fakkeenyaatiin immoo ni ilaalla jechuudha gara gadiitti exercise keessatti. Inni kan biraanii property of symmetric matrix immoo xiqqoo isinitti agarsiisu. The product of any not necessarily symmetric product of any matrix yaa ta'uuti jechuudha. Any matrix garuu dirqama symmetric ta'uun irra hin jiraatu. Ta'uu danda'a garuu dirqama miti jechuudha. And that is transpose is symmetric matrix. Asirratti maatriksii symmetric ta'ee ta'uu baates jechuudha. Garuu A fi A transpose isaa yoo walitti baay'isne it gives us what? Symmetric matrix nu kenna jechuudha. Kana jechuun A times A transpose and A transpose times A ni are what? Symmetric matrix. This is true dha jechuudha kun yeroo hundaa. Inni kan biraan if any square or not necessarily square matrix not necessarily symmetric matrix kan hin taane kunis then A plus A transpose is what? Symmetric matrix. Symmetric matrix nu kenna jechuudha. Kana gara olitti ilaalleerra. Inni kan biraan if A is a symmetric matrix and K is a scalar matrix, then K times A is what? Symmetric matrix. Yoo lakkoofsa walitti baay'isne jijjiirama irratti hin fidu jechuudha. K is any real number yaa ta'uti. Inni kan biraan the sum of any symmetric matrix is also a symmetric matrix. Symmetric matrix itti yoo ida'ani it gives us what? Symmetric matrix dha kan inni kennu. Inni kan biraan the product of two symmetric matrices are not necessarily what? Symmetric matrices. Kana jechuun symmetric matrix itti yoo baay'isne dirqama symmetric matrix argachuu hin qabnu jechuudha. Not necessarily jedha iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu isa kana bifa kanaatiin akkasitti qabadha. Inni kan biraan exercise 3.9 immoo wal faana ilaallu. Maal jedha iddoo kanatti identify each of the following matrices are as symmetric, skew symmetric nor neither nuun jedha iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu isa kana bifa salphaa ta'eetiin gargar baasuu dandeessu jechuudha. Maal goonaa jalqaba irratti fakkeenyaaf A transpose barbaadna asirratti. If it is equals to A then it is symmetric. If it is equals to negative A transpose then it is skew symmetric. If they not satisfy both of these conditions, it is what? Neither jennaan jechuudha salphaadhumatti. Kanaaf iyyuu gammaddoo kanatti
otoota kana barbaanne A transpose A kanarra kan jiru qofa isiniif hojjedha. A transpose is equals to iddoo kanatti jechuudha. Kanatu asitti barbaanne A transpose keenya maal ta'a? 1 2 3 akkasuma immoo iddoo kanatti immoo 2 1 0 inni kan biraan immoo 3 0 5 akka kanaatti erga barbaanne booda jechuudha. Corresponding element isaanii walitiin madaala jechuudha. Asirra ilaala isaan kun kolomaniin tokkoffaa hundi isaan wal fakkaataadha. Kolomaniin lammaffaa wal fakkaataadha. Kolomaniin sadaffaa wal fakkaataadha. Kanaafuu then it is what? Symmetric. Iddoo kanatti kuni symmetric ta'a jechuudha. Symmetric matrix. Symmetric matrix. Yookaan immoo bifa adda ta'eetiin jechuudha. Bifuma salphaa ta'eetiin gargar baasuun ni danda'ama. Akkam gootu asirratti dhuftanii ishii kan akkasitti itti martu. Ishii kan akkasitti itti martanii kun lamaan dirqama wal qixxaachuu qabu. Maal ta'uudhaaf? Symmetric ta'uudhaaf. Akkasuma immoo akka kanaatti gaafa walitti dhuftanii wanti gootan jechuudha. Warri qarqara lamaan irra jiraatan dirqama wal qixxaachuu qabu. Akkasuma immoo iddoo kanatti warri qarqara lamaan irra jiraatan wal qixxaachuu qabu jechuudha. Bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Yoo immoo skew symmetric akka ta'e barbaaddan immoo tokko negaativa isa tokko ta'uun irra jiraata jechuudha. Negaativa isa tokko ta'uun irra jiraata jechuudha. Kana bifa kanaatiin gargar baasuu ni dandeessu. Mee immoo gaaffii lakkoofsa lamatti isiniif haa darbu. Iddoo kanatti maal jira? Let A is equals to kanaatiin nu kennamudha. Find a matrix, a symmetric matrix B and a skew symmetric matrix C so that A is equals to B plus C dhaan nuun jedhe. Asirratti matrix B dhaan nu barbaadu nuun jedhe. Matrix B garuu maal nuun jedhe? Symmetric matrix dhaan nuun jedhe. Inni kan biraan immoo skew symmetric matrix C barbaadi nuun jedhe. Sana booda immoo maal ta'uu qaba? A is equals to B plus C ta'uu qabaadhe. Kanaaf egaa propertiin jalqaba sirriitti agarsiisa irratti B'n symmetric matrix taanaan akkasuma immoo walitti hidhamee skew symmetric matrix C jedhamu faana matrix A nuu kenna taanaan jechuudha. Then matrix B akkamitti barbaadna jechuudha. It is 1/2 into A plus A transpose goonee barbaadna jechuudha. Kana jechuun iddoo kanatti propertii isaa kanarratti walitti ilaalle jechuudha. Iddoo kanatti nootidhe kanan isinii kenna. Bifa akka hidhamaa symmetric matrix fi skew symmetric matrix biraatti barreessuu dandeenya jenneeti walitti ilaalle waan ta'eef iddoo kanatti. So iddoo kanatti egaa isa kana bifa kanaatiin barbaaduu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti iddoo kanatti soonsanii barbaade jechuudha. 1/2 into A plus A transpose dha. Jalqaba irratti A haa barbaadu iddoo kanatti A ni meeqa? 1 2 3 2 4 6 akkasumas 3 1 5 plus gooneetu iddoo kanatti immoo matrix A transpose immoo gaafa barbaannu jechuudha. That is 1 2 3 akkasuma immoo 2 4 6 akkasuma immoo 3 1 5 sana booda kana walitti idaane kaanii tokko lammaffaatiin baay'isna jechuudha karaa biraa. Tokko lammaffaa baay'isu kana walitti idaanu that is 2 4 6 2 plus 2 that is 4 kun immoo 8 akkasuma immoo 7 kun 6 achi taane 1 plus 6 that is 7 kun immoo 10 taati jechuudha. Sana booda tokko lammaffaadhaatiin gaafa baay'isnu 1 2 6 akkasuma immoo 2 4 amma gaddoo kanatti 7 divided by 7 divided by 2 gaafa goonu immoo that is 7/2 inni kan biraan 6 divided by 2 that is 3 iddoo kanatti 7/2 sorry iddoo kanatti immoo 5 ta'a jechuudha. Sana booda kuni matrix B keenyadha jechuudha. That is skew symmetric symmetric matrix dha jechuudha. Laaluu dandeessu kun asitti lama kunis lamadha. Asitti okay wanti dogoggorre jira iddoo kanatti kana. 3 plus 3 that is 6 iddoo kanatti. Iddoo kanatti immoo iddoo kanatti sorry 1/2 dhaatiin baay'achuu qaba ture. Iddoo kanatti kuni sana booda maal ta'uu qaba? 6 ta'u. Iddoon kun 3 ta'uu qaba. 1/2 times 6 waan ture. Sana booda kuniif kun wal fakkaateera laala. Kuniif kunis wal fakkaateera. That is symmetric matrix dha. Inni kan biraan immoo vector C immoo gaafa barno matrix C immoo gaafa barbaannu is equals to maal ta'a? 1/2 into A minus A transpose barbaanna jechuudha. Inni immoo salphaadhumatti. Sana booda as gidduudhuma maayinasii gashinee vaaliyuu isaa barbaaduudha jechuudha iddoo kanatti. Matrix A fi B argannee jechuudha bifa salphaa ta'eetiin. Inni kun kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraanii example lakkoofsa sadaffaa irra kan jiru immoo walitti ilaallu. Example lakkoofsa sadii maal jedha? Let A is equals exercise 3. Amma immoo exercise 3 irra kan jiru immoo walitti ilaallu. Amma immoo exercise 3 irra kan jiru immoo walitti ilaallu. Yookaan immoo exercise keessatti gaafa lakkoofsa sadaffaa let A is equals to
akka kanaatti nu kennameera. Find the values of A, B, C so that A is symmetric nuun jedhe asirratti. A ni symmetricidha yoo ta'e, symmetric matrix yoo ta'e nuun jedhe. Kana jechuun egaa A symmetric matrixidha taanaan A is equals to maal ta'uu qaba? A transpose ta'uu qaba jechuudha. So asirratti maal barbaanna jalqabarratti? A transpose barbaanna jechuudha. A transpose qixxeetaa maadha asirratti? That is 1 A 2 taati jechuudha. Isheen kun akkasuma immoo 0 1 0 dha. Akkasuma immoo B C 0 ta'a jechuudha. Sana booda egaa A fi A transpose wal qixxaate jechuudha. A keenya 1 A 2 taati. Akkasuma immoo 0 1 0 B C 5 dha. Is equals to maal ta'uu qaba? 1 0 B A 1 C akkasuma immoo 2 0 C ta'uu qaba jechuudha. Iddoo kana 0. Sana booda egaa kun erga akkas ta'eeti by equality of matrix fayyadamne jechuudha. A qixxeetaa meeqa ta'uu qaba? A is equals to what? A is equals to kuniif wal qixxaachuu qaba. Kanaafuu valuun A is equals to 0 ta'uu qaba. Valuun B immoo qixxeetaa meeqa ta'uu qaba? 2 ta'uu qabdi. Maaliif B inni kuniif iddoo kana kan jiru kun wal qixxaachuu qaba. By equality of matrices. Inni kan biraan C immoo qixxeetaa 0 ta'uun irra jiraata jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan egaa viidiyoo kanarratti kan nuti ilaallu diagonal matrices kan jedhudha jechuudha. Diagonal matrices. Diagonal matrices gaafa jennu asirratti definition isaa irraatii walitti naa kanume. Iddoo kanatti let A is equals to Aij n by n matrix yoo ta'e ammas square matrix dha kan jechaa jirru. Of order n then the elements of A11 A22 ANN warri nuti jennu kuni are called the diagonal elements of A. Iddoo kanatti diagonal matrix fi diagonal element kan jedhu gargar baasuudhaatiif yaala. Iddoo kanatti egaa elementoonni isaan kanaatiin maal jenna? That is diagonal element jennaani jechuudha. Warra cornerii lama wal tuqsiisu ta'ee karaa bitaa irra keessaa fi karaa mirgaa immoo jalatti jechuudha. So this one is the left top corner and this one is the bottom right corner jechuudha karaa biraati. Sana booda isaaniin maal jennaani jechuudha. Akka kanaatti gaafa laayinii tokko akkasitti irra darbu taatis diagonal element jennaani jechuudha. Elementi isaan kanaatiin A11 A22 up to ANN itti kan jiru jechuudha. And the sum of these diagonal elements. Diagonal elementi kana yoo walitti daane is called what? Trace of A jennaani jechuudha. Trace and that is denoted by trace of A. TR of A jennee bakka buusna jechuudha. That is trace of A is equals to A11 plus A22 plus ANN. Akkasitti walitti daanoo jechuudha. Then it is called trace of A dha jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti matrix A jira jennee yaannu. Let's say it is 3 by 3 matrix dha jedhee haa fudhadhu. It is square matrix ta'e jechuudha. Sana booda 1 0 3 4 5 7 6 7 8 tote jechuudha. Asirratti find the trace of A otoo naan jedhe jechuudha. Trace of A barbaade tonuu waan jedhe. Jalqaba irratti maalan barbaada? Diagonal elementiin isaa eenyuun akka ta'an barbaada. Diagonal element jechuun egaa kun akka kanaatti gaafa qaxxaa gaafa sii gadee irra sararru jechuudha. Akka kanaatti kan inni kotee keessa darbu jechuudha. Yookaan immoo elementoota warra Aij irra jiraatan ta'ee when I is equals to J gaafa ta'u jechuudha salphaadhumatti. Aij irra jiraatanii garuu maadha gaafa I fi J wal qixxaatan. Kana jechuun 1 is equals to 1 plus 5 plus 8 ta'a jechuudha. Kana walitti daanii qixxeetaa 14 jennee kaa'uudha jechuudha. Trace of A barbaadu yoo jedhe fakkeenyaatiin gaafa sanitti agarsiisu. Inni kan biraan A is called a diagonal matrix. A'n immoo asirratti egaa matrix A'n kun egaa amma diagonal matrix kan nuti jennu if Aij is equals to 0 for what? For all value of I is what? Different from J. Gatii yeroo gatiin I fi gatiin J jechuudha yookaan immoo I fi J innaa isaan wal qixa ta'uu dhiisanii Aij yookaan immoo elementiin isaa yookaan inter of that matrix is equals to 0 ta'a yoo ta'e jechuudha. Then it is called diagonal matrix jennaan jechuudha. That is A is what? Diagonal matrix. Kana jechuun warra isaan kan irraatiin kanaa fi elementii warri kan hundi isaanii 0 kan ta'e jechuudha salphaadhumatti 0 kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti isinitti agarsiisuti. Kun amma diagonal matrix jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaa maalifidha? Isaan kan irraatiin kanaa fi warri kaan 0 kan hin taane jiru waan ta'eef. Kuni asitti 4dha kun 6 kanaaf 0 miti jechuudha. Diagonal element jechuuni diagonal matrix jechuuni matrix N fakkeenyaatiif diagonal matrix dha kan ta'e A is equals to 1 0 0 0 2 0 0 0 fakkeenyaaf 5 otoo nuun jedhe then this one is a diagonal matrix. Ila asirratti dhaggeeffadha. Diagonal elementii fi diagonal matrixiin garaagarummaa qaba. Diagonal element kan tu jennu elementii warra diagonal jala jiru isaan kana jechuudha. Asittis kun
diagonal element dha. Garuu asirratti maalidha? Inni kuni this one is diagonal matrix dha. Inni kun garuu diagonal matrix miti. Inni kun jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Warra diagonal element irraatiin kana fi warri kaanis 0 kan hin taane jiru waan ta'eef. Asirratti garuu inni kun maalidha? This one is a diagonal matrix dha. Why? Because all elements other than the diagonal elements are what? 0 dha jechuudha. Sababii ta'eef. This one is diagonal element dha. Diagonal matrix dha inni kun. Diagonal matrix. Inni kun garuu not diagonal matrix. Diagonal matrix miti jechuudha inni kun. Sababiin isaa maalifidha? Elementii warra diagonal elementii irraatiin kanaaf warri kaanis 0 hin taane waan ta'eef jechuudha. Garuu iddoo kanatti ilaaltanii isaan kana irraatiin kanaa fi warri kaan isaanii maala 0 dha. Kunis 0 dha. Kunis elementiin hundiyyuu jechuudha. Then if all elements in the matrix is 0 unless the diagonal elements are what? Diagonal matrix jennaan jechuudha isaati. Diagonal matrix jechuun ni dandeenya jechuudha iddoo kanatti. By the way iddoo kanatti inni kan biraan kan isinii galuu qabu otoo hundi isaa 0 ta'e fakkeenyaaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ta'e jechuudha bifa kanaatiin. Kan nuti ilaallu maala? Isheen kun bichaan isa kanarraatiin kanaaf warri kan 0 haa ta'anidha. Iddoo kanatti kun hundi isaanii 0 ta'an. So it is diagonal matrix dha jechuudha iddoo kanatti. Diagonal matrix dha jechuudha kun. Kuni 0 0 0 0 ta'an jechuudha. Isaan kanarraatiin kanaaf malee inni kun dirqama 0 irraatti adda ta'uun irra hin jiraatu inni kun jechuudha. Inni kan biraan maadha? A matrix A is called scalar matrix kan jennu immoo jira. Scalar matrix. If A is a diagonal matrix, scalar matrix kan jennu kuni matrix A kuni jechuudha. Matrix A kuni scalar matrix ta'uudhaatiif jalqaba irratti A diagonal matrix ta'uu qaba. Diagonal matrix. Kana jechuun elementoota isaan kun hundi isaanii jechuudha maal ta'uu qabu? Isaan kun waan barbaadan ta'an 0 haa ta'an lakkoofsaa ta'an. Garuu isaan irraatiin kana fee warri kaan maal ta'uu qabu? 0 yoo ta'an jechuudha diagonal jechuudha. Kanaafiyyuu scalar matrix jechuudhaatiif diagonal matrix ta'e and for AI is equals to alpha. Kana jechuun AI irra warri jiran jechuudha. AI irra warri jiran yookaan immoo gatiin I fi gatiin J irraa wal qixxaatu jechuudha. Qixxeetaa alpha yoo ta'e. For some alpha is an element of real number. For I is equals to 1 to up to n. That is A is a scalar matrix jennaan iddoo kanatti. Kana jechuun immoo yoo diagonal element irra warri jiran kun jechuudha. Isaan kun akka kanaatti lakkoofsa wal qixa ta'an. Fakkeenyaaf hundi isaanii tokko yoo ta'an yookaan immoo hundi isaanii 2 2 2 yookaan immoo negaativa tokko negaativa 5 5 wal qixa yoo ta'an jechuudha. Then it is called scalar matrix jechuun ni dandeenya jechuudha. Asirratti ilaala matrix A kana jechuudha. Asittis alfaadha, asittis alfaadha, asittis alfaadha. Isaan kana irraatiin kanaaf warri kan hundi isaanii maala 0 dha. So it is scalar matrix dha jechuudha iddoo kanatti. Fakkeenyaaf bifa kanaatiin fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaatiif 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jechuun danda'a. This one is scalar matrix dha, diagonal matrix dha asirratti jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaaf immoo matrix kana mootoo akkatti fudhadhee jechuudha. 2 0 0 0 3 0 0 0 3 otoon fudhadhee garuu guddoo kanatti jechuudha. Kuni iskalarii miti jechuudha. It is not what? Scalar matrix. Not scalar. Sababiin isaa maalifidha? Iddoo kanatti kuni diagonal element inni kun 2dha. Inni kun immoo 3dha. Kanaafiyyuu hundi isaanii wal qixa miti waan ta'eef jechuudha. Inni kun maadha? This one is scalar matrix dha jechuudha inni kun. Inni iskalarii ta'uudhaafidhi. Diagonal element irra warri jiran hundi isaanii maal ta'uu qabu jechuudha? The same element ta'uu qabu jechuudha. The same element. Garuu asirratti kun the same element wuti waan ta'eef that is not scalar. Garuu diagonal element ta'uudhaaf dirqama miti inni kun. Iskalarii ta'uudhaaf malee jechuudha. Iskalarii ta'uudhaaf malee jechuudha. Kana example-dhaatiin gara gadiitti ni ilaalla jechuudha. Inni kan biraan matrix keessatti kan nuti walitti ilaallu triangular matrix dha. Triangular matrix. Triangular matrixiin kuni bakka lamatti qoonnee ilaalla isa kana. Inni tokko upper triangular matrix waan jedhamu jira. Inni kan biraan immoo lower triangular matrix waan jedhamu jira. Upper triangular matrix and lower triangular matrix kan tu jennu jechuudha. Asirratti maala definition isaa daraatii wal sinaa kaanu let A is equals to Aij n by n matrix B square matrix of order n yoo ta'e if Aij is equals to 0 yoo ta'e for all I is greater than j then A is called an upper triangular matrix. Then A is called an upper triangular matrix jennaan jedha. Iddoo kanatti Aij keenya 0 ta'e yeroo kam yeroo gatiin I irra guddaa gatii j ta'u jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaatiif maatriksii tokko isiniif haa kaasu iddoo kanatti. Iddoo kanatti maatriks A wayii jechuudha. Maatriks A ni A11, A12, A13, A14 dha jennee yaadnu. Iddoo kanatti immoo maal ta'a jechuudha?
by the way square matrix ta'uu qabaanne A21 A22 A23 A24 akkasuma immoo A31 A34 iddoo kanatti no A41 sorry akkasuma immoo A32 A42 A33 A43 A34 A44 otoo ta'e bifa kanaatiin jechuudha. Iddoo kanatti egaa lower triangular matrix dha kan no upper triangular matrix dha kan jennu jechuudha. Upper triangular matrix dha kan jennu yeroo i'n jedhaa ol ta'u jechuudha. Then I j'n keenya qixxeetaa 0 ta'a yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaalaa kun maadha i'dha kun immoo j'dha. Kun i'dha j'dha. Inni jalqabaa i'dha inni itti jiru immoo j'dha. Kanaaf iyyuu gamma i'n greater than 0 greater than j'dha taanaan jechuudha. Iddoo kanatti 0 yoo ta'e jechuudha. Ilaalaa iddoo kanatti A21 kun 0 gaafa ta'u jechuudha. A31 kun 0 gaafa ta'u jechuudha. A41 kun 0 gaafa ta'u jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? I'n keenya ol ta'ee jira j'dha ol ta'aa jira waan ta'eef. Iddoo kanatti kun lamaan wal qixxaatira. Kanaaf iyyuu 0 hin goonu. Iddoo kanatti kuni A32 iddoo kanattis kun 0 gaafa ta'u kunis 0 gaafa ta'u kunis 0 gaafa ta'u iddoo kanatti kuni meeqadha A33 dha inni wal qixxaata waan ta'eef hin goonu iddoo kanatti immoo kun 44 hin goonu sana booda kana isaan kun hundi isaanii gaafa 0 ta'anii then it is called upper triangular matrix jennaan jechuudha kana bifa kanaatiin gaafa barreessinu jechuudha salphaadhumatti kana jechuun diagonal elementiidha gadi warri jiran gaafa isaan 0 ta'anii sanaa ol 0 ta'ee 0 ta'uu baatee wanti nu galchuun jiru kanaa olitti jechuudha. Diagonal element jechuun kan elementi diagonal elementiidha gaditti yoo 0 ta'an karaa kanatti then it is upper triangular matrix jennaan jechuudha. Kanaa olitti waan barbaadan haa ta'an. Kanaa olitti waan barbaadan haa ta'an. Ilaa asirratti karaan magariisa dibu kanaa waan barbaadan haa ta'an. Kanaa olitti jechuudha waan barbaadan 0 haa ta'an lakkoofsaa ta'an nun galchuu. Garuu kanaa gaditti qofa 0 taanaan jechuudha diagonal elementiidha gaditti 0 qofa taanaani then it is upper triangular matrix jennaan jechuudha isaan kanaatiin. Kanaaf fakkeenyaatiin gaafa isinitti agarsiisu fakkeenyaaf matrix A wayii ta'uun fudhadha jechuudha matrix A is equals to fakkeenyaatiif 1 0 0 3 0 iddoo kanatti kun 4 yaa fudhadhu fakkeenyaatiif kasa kan faana bitaa isiniin galle iddoo kanatti 5 no 0 iddoo kanatti immoo 4 5 6 otoon fudhadhee jechuudha iddoo kanatti this one is upper triangular dha jechuudha maaliif diagonal elementi kanaa gaditti kan jiran hundi isaanii maal ta'an 0 ta'aniiru waan ta'eef 0 ta'aniiru waan ta'eef sanaa olitti 0 ta'ee 0 ta'uu baatee wanti nu galchu fakkeenyaaf 4 kun too 0 ta'e nu galchu doddoon kun 0 ta'e nu galchu toddoon kun 0 ta'e nu galchu hundi sanaa olitti 0 ta'an nu galchu kanaa gaditti qofa 0 haa ta'u malee jechuudha 0 haa ta'u malee hundi isaanii iyyuu 0 haa ta'anii wanti nu galchu jiru garuu kan nuti barbaannu maadha upper triangular ta'uudhaatii fi sanaa gaditti kan jiru qofa kanaa gaditti kan jiru qofa 0 ta'uu isaa qofa kan nuti barbaannu jechuudha this one is upper triangular matrix dha jechuudha inni kun inni kan biraan asirratti baay'ee iddoo kanatti ilaala for all I is greater than J yoo ta'e qofa dha inni kun jechuudha inni kan biraan immoo iddoo kanatti A is called strictly upper triangular matrix himatuudhaaf strictly upper triangular matrix kan jennu immoo if aij is equals to 0 for all I is greater than or equals to J yoo ta'e jechuudha kana jechuun yoo diagonal element isaan kana keessaa tokkoon sabichaan ta'an diagonal element hundi isaallee yoo 0 ta'e sababiin isaa maalidha I is greater than or equals to J 0 jechuun hunda isaatiif kana jechuun I fi J naatti wal qixxaatan yeroo isaanitti wal qixxaatan immoo maal jechuudha karaa biraatiin diagonal element irra jechuudha isaan dabalatee yoo 0 ta'an immoo then it is what strictly upper triangular matrix jennaan jechuudha that is said to be strictly upper triangular matrix if A is equals to bifa kanaatiin yoo barreeffame diagonal element dabalatee jechuudha bifa kanaatiin kanammoo fakkeenyaatiin isinitti agarsiisu iddoo kanatti matrix A is equals to 0 0 0 fakkeenyaatiif 3 0 0 4 0 fakkeenyaatiif iddoo kanatti 5 yaa ta'uuti iddoo kanatti 5 0 bifa kanaatiin yoo ta'e jechuudha iddoo kanatti this one is upper triangular ta'e garuu maal strictly upper triangular ta'a jechuudha maaliif diagonal element hundi isaanis maal ta'aniiru 0 ta'aniiru waan ta'eef 0 ta'aniiru waan ta'eef isa kanaatiin garuu maal jechuun dandeenyu amma strictly upper triangular matrix jechuun dandeenya sababiin isaa maal diagonal elementiin keenya maal miti diagonal elementiin keenya 0 miti waan ta'eef jechuudha isa kanaatiin maal jenna upper triangular matrix jennaan jechuudha inni kun kana fakkaata jechuudha inni kan biraan immoo lower triangular matrix kan ta'e immoo jira jechuudha jalqaba irratti akkuma isinii kaasuudhaaf yaade iddoo kanatti maal jedha A is called a lower triangular matrix if Aij is equals to what 0 jedhe if Aij is equals to 0 for all I is less than J
Inni kun immoo faallaa isa upper triangular matrixiti. Inni kun immoo jechuudha. Upper triangular matrix irratti maal jennee ture? Diagonal element irraati gaditti kan jira maal ta'uu qaboonneera. Kanaa gaditti 0 ta'uu qaboonneera hundi isaanii jechuudha. Kanaa olitti 0 ta'anii lakkoofsa ta'anii whatever waan barbaadan ta'anitti nun galchoonni. Garuu diagonal element dha gaditti kan jiru 0 yoo ta'an upper triangular dha. Kana jechuun baay'ee maqaadhuma isaarraa kaatanii gochuu dandeessu. Upper triangular jechuun sanaa gaditti hin jiru jechuudha. Upperii kan immoo isarra keessaa qofa jira jechuudha. Upperii qofadha bakka. Lakkoofsa kan ta'e isarra keessaa qofa. Inni gadi maal jechuudha 0 dha jechuudha karaa biraatti. Akkasuma immoo lower triangular jechuun immoo inni gadi diagonal element dha gaditti kan jiru qofaatu lakkoofsadha. Warri kaan immoo 0 dha jechuudha. Warri baay'ee inni sanaa gadi jiru 0 ta'uu danda'a 0 ta'uu danda'a nun galchu. Garuu sanaa ol kan jiru maal dirqama 0 ta'uun irra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun immoo lower triangular matrix jennaan jechuudha. Asitti fakkeenyaatiin isinitti agarsiisu. Fakkeenyaatiif 1 2 3 0 1 0 fakkeenyaaf 0 0 4 otoo hin jedhee jechuudha. This one is what? Lower triangular matrix dha jechuudha. Kun lower triangular matrix dha jechuudha iddoo kanatti. Lower triangular matrix. Lower triangular matrix jennaan jechuudha isa kanatti. Sababiin isaa maalifidha? Laalaa asirratti diagonal elementii keenya irraatiin olitti jechuudha. Hundi isaaniiyyuu maal ta'an 0 ta'aniiru waan ta'eef. Hundi isaanii 0 ta'aniiru. Lower triangular matrix jennaan jechuudha iddoo kanatti. Baay'ee iddoo kanatti akkas ta'uu danda'a. Akkas ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf 0 2 3 1 2 0 fakkeenyaatiif 0 0 totee bifa kanaatiin jechuudha. Iddoo kan 0 totee this one is also what? Lower triangular matrix dha jechuudha. Lower triangular matrix. Sababii iddoo kanatti kun 0 taate qofaadhaatii fi strictly lower triangular matrix dha jechuun dandeenya. Maaliif iddoo kanatti strictly taadanii ilaalla iddoo kanatti baay'ee. Iddoo kanatti maal jira? Strictly lower triangular matrix kan tu jennu moo'edha iddoo kanatti. Strictly lower triangular matrix if aij is equals to 0 for all I is less than or equals to j. Iddoo kanatti immoo aayini yeroo itti jeedhaa gadi ta'utti jechuudha. Yoo hundi isaanii elementii hundumtuyyuu 0 ta'anii then strictly lower triangular matrix jennaan jechuudha. Bifa kanaatiin taa'uute jechuudha inni immoo. Amma iddoo kanatti kan ammoo example-dhaatiin gaafa sanitti agarsiisu. Let's say example A is equals to fakkeenyaatiif 1 0 2 3 0 0 0 4 0 0 5 otoon jedhee jechuudha. Iddoo kanatti 0 otoon jedhee jechuudha. This one is strictly lower triangular matrix dha jechuudha. Strictly lower triangular matrix. Strictly gaafa dabalatudha. Warri diagonal element ta'anillee maal ta'uu qabu? 0 ta'uun irra jiraata jechuudha. 0 ta'uun irra jiraata jechuudha. Iddoo kanatti ilaala. Diagonal elementiin keenya kanadha. Diagonal elementiin keenya isa kanadha. Iddoo kanatti diagonal elementiin keenya isaan kanadha. Akkasuma immoo sanaa ol kan jiran 0 ta'aniiru. Akkasuma immoo diagonal elementiin keenya illee maal ta'e 0 ta'eera jechuudha. Then it is strictly lower triangular matrix jennaan jechuudha iddoo kanatti. Baay'ee iddoo kanatti gaafa ilaala. Fakkeenyaatiif kanaatiin strictly lower triangular jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaa maalifidha? Iddoo kanatti kana qofaadha kan 0 ta'e. Hundi isaanii 0 ta'uu qabu. Inni kunis 0 ta'uun irra jiraata jechuudha. Maal ta'uudhaaf? Strictly lower triangular matrix jedhamuudhaaf jechuudha. Strictly jedhamuudhaaf jechuudha. So waa'ee triangular matrix upper triangular matrix ammatee hubattan turte yaada. Amma mee example dhaatiin moo walitti ilaallu. Iddoo kanatti maal jira? Identify each of the following matrices are diagonal, scalar, triangular matrices jedha. Diagonal idamo, scalar idamo, triangular idamo isa kamidha kan nuti gargar baasinu. Baay'ee scalar matrix jechuun maal jechuudha? Mataan amsaatiin diagonal matrix ta'uu qabaanneera. Iddoo kanatti gaammaa dhufnu kana. Diagonal matrix ta'uu danda'a kun. Diagonal matrix dha jechuudhaati fi jenneerra. Warra isaan kanarraatiin kana fi warri kan maal ta'uu qabuun 0 ta'uun irra jiraataneera. Garuu iddoo kanatti ilaala kun 0 dha. Kun immoo 3 dha. Kun negaativa 6. Ta'eedhaare hin taane. So it is not diagonal matrix. Inni kan biraan iskalarii ta'uu danda'a. Areem diagonal miti taanaan iskalarii ta'uu danda'u. Kanaaf this one is what? Diagonal miti iskalarii miti jechuudha. Inni kan biraan immoo triangular matrix dha yoo triangular matrix dha jechuudhaati fi triangular matrix keessatti bakka lamatti qoonnee gargar baasuu qabna. Iddoo kanatti tokko maal upper triangular hin jira, kan biraan immoo lower triangular hin jira. Lower triangular. So iddoo kanatti gaa upper triangular kan jennu maalanneerra warri diagonal element dha gadi jiran maal ta'uu qabu 0 ta'uun irra jiraataneera. Upper triangular ta'uudhaatiif jechuudha. Akkasuma immoo lower triangular ta'uudhaatiif immoo warri diagonal element dha ol jiran maal ta'uu qabu 0 ta'uun irra jiraataneera. Lower ta'uudhaatiif. Lower jechuun inni gara gadi lakkoofsa qabaa jechuudha karaa biraatti. Sanaa olitti 0 dha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti ilaala. Kun iddoo kanatti kanaa gaditti kan jira hundi isaanii maal ta'an 0 ta'aniiru.
Sana booda waa'ee isa olii nuun galchu lakkoofsa ta'ee lakkoofsa ta'uu baate. Kanaafiyyuu this one is triangular matrix dha jechuudha walii gala isaatti gaafa laallu triangular matrix. Triangular matrix dha jechuudha iddoo kanatti. Triangular matrix ta'e immoo isa kamidha? That is upper triangular dha jechuudha. Upper jennee deebisuu dandeenya jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan iddoo kanatti ilaala. Kuni diagonal matrix dha nuun jechaadha. Diagonal matrix ta'uu danda'a kun asitti ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa maalifidha? Diagonal element isaa kanarraatiin kana fi iddoo kanatti kun maal ta'uun irra jiraatu ture? Lakkoofsa ta'uun irra jiraatu ture. Lakkoofsa ta'uun irra jiraatu. Kanaafiyyuu kun maal is not diagonal matrix. Diagonal matrix miti taanaan immoo jechuudha. Iskalarii ta'uu danda'a, iskalarii ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu diagonalis iskalaris miti jechuudha. Biirra kan jiru kunis. Inni kan biraan iddoo kanatti egaa ammoo triangular matrix ta'uu isaa maal? Triangular matrix kan jennu diagonalidha olitti yookaan immoo diagonalidha gaditti kan jiru laala. Diagonalidha olitti kan jiru laala. Asitti hundi isaa maal ta'an 0 ta'ani. Sana gaditti kan jiru 0 bakka hin taane jira miti. So this one is lower triangular ta'edha jechuudha iddoo kanatti. Lower triangular. Yookaan immoo iddoo triangular matrix jechuun ni dandeenya walumaa galatti. Triangular matrix. Maalifi walii galatti nu gaafate waan ta'eef. So this one is a triangular matrix and that is lower triangular matrix. Lower triangular matrix ta'eyyuu keemmoo maadha? Strictly iddoo kanatti strictly. Sababiin isaa maalifidha? Diagonal elementi dabalatee maal ta'aniiru? 0 ta'aniiru waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti immoo strictly kan inni ta'u maal ta'anneera? Strictly kan inni ta'u if it is diagonal is also 0 yoo ta'edhaanneera. Kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan siirra kan jiru moo walitti ilaallu? Siirra kan jiru kun ilaala iddoo kanatti diagonal elementi dha no diagonal matrix dha no jedhe diagonal matrix dha miti asirratti diagonal matrix ta'uudhaati fi warra diagonal irratti kana fi warra kan maal ta'uu qabu nira 0 ta'uun irra jiraatan kanaaf iyyuu ilaala diagonal elementi irratti kana fi hundi isaanii maal ta'an 0 ta'ani so this one is diagonal matrix. Diagonal matrix. Amma diagonal matrix dhaan qofan dhumatu iskalarii ta'uu isaa mochee goonaa jechuudha. Iskalar matrix ta'uudhaatiif immoo diagonal matrix ta'ee maal ta'uu qabanne? Diagonal elementiin hundi isaanii maal ta'uu qaban? Walqixa ta'uu qaboonneera. Walqixa ta'uu qaboonneera. Kana asirratti ilaala. Kun negaativa lama, kun negaativa lama, kun negaativa lama. Kanaaf iyyuu tis equalidha. So this one is also what? Scalar matrix dha jechuudha. Inni kan biraan amma immoo triangular matrix ta'uu isaa ni ilaallaa jechuudha. Triangular matrix ta'uu isaa ni ilaallaa jechuudha. Iddoo kanatti triangular matrix gaafa jennu gaa kana olitti ilaalla tokko isaa ni ilaallaa jalqaba irratti. Tokko isaa gaafa laallu iddoo kanatti kuni kana olitti gaafa laallu jechuudha. Kana olitti maal ta'e 0 ta'eera. So it is upper triangular no lower triangular matrix ta'eera jechuudha karaa tokko. Sana gaditti kan jiru nun galchuus ni jedhe lower triangular matrix. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti ilaala. Kana olitti kana gaditti kan jiru immoo yoo laalle maal ta'eera 0 ta'eeranis. Kana jechuun diagonal matrix no diagonal elementi dha gaditti kan jiru maal ta'aniiru 0 ta'aniiru. Kanaaf iyyuu this one is also upper triangular dha jechuudha. Upper triangular. Kuni inni iddoo kanatti siirra jiru kun jechuudha. Kanuma matrix siin keenya jechuudha. It is diagonal matrix, it is scalar matrix, it is lower triangular matrix, it is upper triangular matrix dha. Kanaaf iyyuu kuni arfan isaa ni guutaa jechuudha iddoo kanatti. Kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu. Inni kan biraan exercise 3.10. Maal jedha iddoo kanatti identify each of the following matrices as diagonal, scalar, triangular matrices jedha iddoo kanatti. Triangularii, scalarii yookaan immoo wanti akkan ta'e gargar baasna jechuudha iddoo kanatti. So iddoo kanatti ilaala matrix A nuu kennameera. Matrix A kanarratti diagonal matrix ta'uudhaatii fi maal ta'uu qabanneerra isa diagonal elementii irraatiin kanaaf hundi isaanii 0 ta'uu qabanneera. Asitti ilaala diagonal elementii keenya asitti fudhadha. Kanaaf iyyuu kuni maal ta'eera? Kana olitti kana gaditti kan jira 0 ta'eera. Kana olitti kan jiran garuu iddoon kun lamadha, iddoon kun immoo so it is not diagonal matrix. Diagonal matrix miti. Inni kan biraan diagonal matrix miti taanaan scalar matrix ta'uu danda'a? Hin danda'u. Scalar matrix ta'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu this is not scalar, not diagonal. Inni kan biraan maal ilaalla? Triangular matrix ta'uu isaanii ilaallaa jechuudha. Triangular matrix ta'uudhaatiif triangular matrix kun bakka meeqatti qoodaman? Bakka lamatti qoodamas ni jedhe. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti gaa kuni kana gaditti kan jiru maal ta'eera? Kana gaditti yookaan immoo diagonal elementi keenya gaditti kan jiru jechuudha. So it is 0 ta'eera. Kanaaf iyyuu kun maal jechuudha karaa biraatti? Upper triangular matrix dha jechuudha. Upper triangular matrix. Upper triangular matrix jechuun ni dandeenya.
Inni kan biraan B irra kan jiru kan immoo ilaala iddoo kanatti. Ammas maal goona diagonal element keenya gargar baasna. Diagonal element keenya gargar baasne booda isarraatiin kana fi warri kan hundi isaanii 0 ta'uu qabuudha. Diagonal ta'uudha. Asirratti akkasii miti. Kanaafiyyuu diagonal matrix ta'uu danda'u jechuudha. Erga san taaneeti iskalarii ta'uu danda'a, iskalarii ta'uu danda'u. Kanaafiyyuu iskalarii miti jechuudha. Sana booda ammoo maal goona triangular ta'uu isaa gargar baasna. Triangular ta'uudhaatiif amma diagonal elementiidha gaditti yookaan immoo olitti kan jiru tokko isaa 0 ta'uu qaba. Yookaan upper yookaan lower ta'uudhaatiif jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti ilaala. Kana gaditti kan jiru maal lakkoofsa of keessatti qaba. Kana olitti kan jiru maal 0 ta'eera. So it is lower triangular idha jechuudha. Lower triangular matrix idha jechuudha. Triangular matrix. Inni kan biraan upper triangular matrix ta'uu isaati immoo check gochuun irra jiraata. Upper triangular matrix jechuudhaatiif egaa inni kana gadi jiru maal ta'uu qaba ture 0 ta'uu irra jira. Asirratti garuu 0 ta'eera hin taane. Kanaaf it is not upper triangular matrix. Inni kan biraan C irra kan jiru immoo walitti ilaallu. C irra kan jiru gaafa ilaallu ammas diagonal element keenya gargar baasna. Kun akka kanatti gargar baasneera. Sana booda isarraatiin kana hundi isaanii maal ta'an 0 ta'aniiru. Inni akkas ta'an maal ta'uu danda'anidha. Diagonal matrix ta'uu danda'an. Diagonal matrix tokko. Inni kan biraan erga diagonal matrix ta'e scalar matrix ta'uu isaatiif check goona jechuudha. Scalar matrix taanaan jedhamu kanatti scalar matrix ta'uudhaaf maal ta'uu qaban? All diagonal elements must be equal ta'uu qaban. Asirratti ilaala. Kunis shan hundi isaanii wal qixa. Kanaafiyyuu scalar matrix dha jechuudha. Inni kan biraan triangular matrix ta'uu isaa gargar baasna jechuudha. Triangular matrix ta'uudhaaf ilaala. Kanaa olitti kan jiran ilaala. Maal ta'eedha kana olitti kan jira. It is 0 ta'eedha. Kanaafiyyuu it is lower triangular matrix ta'uu danda'a jechuudha. Lower triangular matrix. Amma immoo kanaa gaditti kan jiran ilaalla jechuudha. Kanaa gaditti kan jiran. Maal ta'aniiru 0 ta'aniiru. Kanaafiyyuu maal ta'uu danda'a. Kanaaf immoo upper triangularis ta'eera jechuudha. Upper triangular matrix. Inni kan biraan D irra kan jiru kan ammoo ilaala. D irra kan jiru kuni ammas diagonal element keenya akkasitti gargar baasa. Diagonal element keenya gargar baafachuu booda isarraatiin kan hafe hundi isaanii 0 ta'aniiru. Kanaafiyyuu maal ta'eera jechuudha kun diagonal matrix ta'eera jechuudha. Erga diagonal ta'eeti scalar matrix ta'uu danda'u kan jedhamu gargar baasna. Scalar matrix ta'uudhaatiif all the diagonal elements must be equal ta'uu qaba. Asirratti garuu kun 0 dha kun immoo 2 wal qixa. It is not scalar matrix miti jechuudha. Inni kan biraan iddoo triangular matrix ta'uu isaa gargar baasna. Triangular matrix kan inni ta'u iddoo kanatti sana diagonal element keenya ol kan jiruu fi gadi kan jiru ilaalla. Asirratti ilaala isaa ol kan jiru hundi isaanii maal ta'an 0 ta'ani. That means lower triangular ta'eera jechuudha. Lower triangular matrix. Inni kan biraanoo sana gadi kan jiru immoo ilaalla 0 ta'eera kun. So it is upper triangular matrix ta'eera jechuudha. Baay'ee asirratti kan ilaaltanii lower yookaan immoo upper ta'uudhaatiif lower ta'uudhaatiif jechuudha. Inni kana ol jiru bichaan 0 haa ta'u malee isa kana gadi 0 ta'e dhiisee nu galchu tokko. Upper ta'uudhaatiif immoo inni kana oli 0 ta'e dhiisuu nu galchu. Inni kana gadi qofti 0 haa ta'u malee jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin gargar baasuun ni dandeessu. Asitti akka nootiitti waan isinii kaa'ee jira. Any scalar matrices are diagonal matrices. Any scalar matrix hundi isaa maalidha? Diagonal matrix and triangular upper and lower matrix jedhama. Dukkatti scalar matrix kamiyyuu jechuudha. Maalidha? It is diagonal matrix akkasuma maalidha? It is triangular matrix. Scalar matrix kamiyyuu jechuudha. Upper idhas akkasuma maalidha? Lower idhas. Inni kan biraa any diagonal matrices. Diagonal matrix kamiyyuu jechuudha. It is triangular matrix. Triangular matrix kun maalidha? Bakka lamatti qoodamaadha. Upper idhaafi akkasuma immoo lower jennee jechuudha. Kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gaaffiin dhumarra jiru gaaffii lakkoofsa lammaffaarra kan jiru waliin ilaallu. Let A is equals to kanatti nu kennu. Find the value of A, the value of B, C nu barbaadu ni jedha. A is what? It is an upper triangular matrix nu jedha. Upper triangular matrix dha kanaan matrixiin tokko kanaa gaditti kan jiru hundi isaanii maal ta'uu qabu jechuudha. 0 ta'uun irra jiraataa jechuudha. Kanaafiyyuu value of B itti meeqa ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba. And value of C is equals to 0 ta'uu qaba. Value A kun waan barbaade yoo ta'u wanti nu galchuun jiru. Value A jechuudha. And A is what? It is an element of real number. A ni maal jechuudha? It is an element of real number jechuudha. A kun negative ta'e positive ta'e inni 0 ta'e waan barbaade haa ta'uti. Wanti nu galchuun jiru jechuudha. Inni kun kana fakkaata jechuudha. Bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo haadha irratti qabadhee kan isin dhiyaadhe egaa barattoota kana fakkaatu ture jechuudha.
Ani kan isin faana ture Fayyisaa Haayiluun ture. Viidiyoo keenya paartii itti aanu yookaan paartii ja'affaratti immoo elementary row operations kan jedhu of matrices kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Inni kun maaliif akka nu fayyadu akkasuma immoo akkamitti akka hojjennu waliin ilaalla jechuudha. Warri YouTube channel keenyaatiif haaraa taatanii subscribe gochuudha. Dagatinaan isin jedha subscribe gochuu jechuun baay'ee akka ofii keessaniitti salphaadhumatti akka viidiyoon keenya gaafa gadi gadhiisnu salphaatti akka isin bira ga'u isin gargaara jechuudha. Inni kan biraan immoo gaafa subscribe gochaa deemna jechuudha. YouTube namoota biraadhaaf recommend gochaa deemaa jechuudha. Inni kan biraan namoonni viidiyoo keenya isinitti tolee irraatii barachaa jirtan jechuudha. Irraa fayyadamaa jirtan hiriyoonni keessanis akka irraa fayyadamaniif YouTube channel keenya jaaladha nas jedhu afaan Oromootti gaafa hiikamu jira like godhaa isa jedhamu sana jechuudha. Akkasuma immoo share gochuudhaatiin ijoolleewwan biroo biraatiin ga'aan isin jedha fuula Facebook keessan Telegram keessan irratti jechuudha. Kana fakkaata ture jechuudha. Galatoomaa paartii itti aanu irratti Waaqayyo nagaan wal waa agarsiisuun ni jira. Galatooma nagaa.